Hidhattoonni faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti wixata sadaasa 23 bara 2017 raawwataniin lammiileen nagaa 5 ajjeefamuu jiraattonnii fi aangaa'aan aanichaa himaniin. Namoonni aleellaan irratti raawwatames dargaggoota gabaa daldalanii jiraatanidha ka jedhan bulchaan aanichaa qabeenya Isuuzuu tokkos bakka sanatti barbadeessee deemee jedhan. Jiraataan aanaa Amuruu maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan gama isaaniitiin aleellaan kun guyyichatti ganama naannoo sa'aatii 2tti raawwatamuu BBC'tti himaniiru. Konkolaataa Isuuzii jedhamtu tokko toolaa fe'ataniiti gara Sontoma yookaan Caaboo jedhamu sanatti imalaa turan. Caaboon kun eessaa? Naannoo Amaaraa keessa ta'e Oromoomatti jira. Naannoo sanatti hoolota qabatanii imalaa jiranii laga murmur yookaan Abbayyaa kan jedhamu irratti marti irratti eeggachuutiin jechuudha. Kaasatti bananii ijoollee 5 battala lubbuu baasanii makiinaa achitti gubanii namni 2 irraa utaalanii inni tokko miidhagee inni tokko immoo baqatee jalaa bahee namni tokko immoo namni 2 immoo madaa'anii hospitaala jiru. Ijoolleen kun ijoollee warra amma lubbuun isaanii bahe kun daldaltoota hoolota kana daldalatu. Achi gama keessanii warra Oromoo gama jiran sanatti gurguratanii deebi'u. Aleellaa kan raawwate faannoo ganda aanaa kiiramuu keessaa bahuutiin ganda Haroo keessa jiraatu. Yeroo lammataa nurratti raawwachuu isaaniif yeroo tokkos akkasuma ijoollota lagatti akkas nama 10 fixanii. Jiraataan aanaa Amuruu BBC'n haasofsiise inni biraan hidhattoonni kunneen hoolota lakkoofsaan 60 ta'anii fi konkolaaticha irratti fe'amanii turanis konkolaaticha wajjiniin akka guban dubbatan. Naannoo lafa mormoritti biyya kaleessaa hidhattoonni intaalayii amaaraa kan akka taphatiin kan duraaf waggaa masaatti deebi'anii akka isaan dhimma kana raawwatan beekamaadha. Kanaaf immoo namoota 5 isaanii ajjeesan kanneen biroo kan madaa'an illee ni jiru. Konkolaataas gubaniiru. Jenosaayidii cimaan irratti hojjetan jechuu dandeenya. Hoolota konkolaataa tokko duukaa konkolaataa guutuu hoolota 60 kan ta'anii wajjin isaan gubanii. Karaa gam tokko daangaa mootummaa naannoo Amaaraa irra jirra. Karaa gam tokko immoo daangaa godinaa irra jirra. Marfamnee dhuma jirra saba sanaatiin of eeggannoon tokkoyyuu sodaa nageenya guddaa qabnaa. Bulchaan aanaa Amuruu obbo Dhiinsaa Dhugumaa guyyaa kaleessaa finxaalessi Amaaraa kun namoota konkolaataadhaan deemaa jiran ganda Jawaajaa jedhamu. Bakka addaa naannoo laga Abbayyaatti lubbuu namoota 5 kan dabarsee fi 3 immoo madeesseera jechuun BBC'tti himan. Finxaalessi kun waggaa dheeraadhaaf inni aanaa keenya miidhaa ture. Guyyaa kaleessaas akkuma ati jette naannoo Abbayyaarraa daangaa Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti. Finxaalessi kun taatee kana raawwatee lubbuu nama 5 kan dabarsee fi kaan immoo kan madaa'an nama 3dha. Qabeenyaan hooloti yeroo sana konkolaataa irra jirtullee kan miidhamte baay'ee jirti. Konkolaataan Isuuzuun tokkos kan iddoo sanatti barbaadaa'edha. Kanaaf akka waliigalaatti finxaalessi Amaaraa kun aanaa ollaa aanaa kiiramuu godina gabaa jalaa jechuudha. Daangaa kanarraa dhufee iddoo sanatti taatee kana raawwatee kan deeme. Ammas nuuf akka rakkootti iddoo garaagaraan kaasna daangaan lafa finxaalessa kanaa fi naannoo keenyaa miidhaa garaagaraa akka inni qabus kaasaa turreerra. Ammas iddoo sanatti milishaan eegaa jiruuti kan isheen dhokattee kana gochuu dandeessu jechuudha. Qabeenya Isuuzuu tokkos iddoo sanatti kan inni barbadeessee deemee jechuudha. Kanaaf shiftaan kun yoomiyyuu taanaan kan aanaa ollaarraa nutti bahee nu miidhaa jiru ta'uu isaati. Yeroo darbees akkuma kan taatee raawwateera. Ammas deddeebisee kaleessas kan raawwate kun baay'ee kan nutti dhaga'amedha. Gadda guddaa nutti dhaga'ame garuu booris mootummaanis uummatni keenyas walitti dhaabbatee kana gar tokko deebisuuf kan jedhu raamsa qabnaa jechuudha. Namoonni kun lammiilee nagaadhami kan imalaa turan konkolaataadhaan. Dargaggoota gabaa daldalanii jiraatanidha. Gabaa daldalanii jiraatu naannoo Amaaraa san Oromiyaa wal keessa deemama yeroo yerootti konkolaataan deddeema. Kana keessa malee dargaggoota lammiilee nagaadha jechuudha. Iddoo kanatti kan miidhaman hundi isaanii dargaggoota. Tarii gama mootummaatiin maaltu hojjetamaa jira obbo Dhiinsaa? Amma jiraattonni tokko ani haasofsiisee mootummaan agas mara qaamolee kanarratti tarkaanfii fudhachaa hin jiru komii jedhu qabu. Yaada asirratti ni qabu mootummaan karaa aanaa keenya dhugaa dubbisuudhaaf hin teenye hojjetamaa jira. Finxaalessi keenya immoo finxaalessa kan uummata kana miidhaa jiru gabaabdee finxaalessa Amaaraa kanaati. Humni mootummaas ta'ee humni waloos humni waraanaas isaanitti duubeema jira hojjechaa jira. Jarri kun kan isaan irraa dhufanii Wallagga aanaa kiiramuuti. Aanaa kiiramuu bakka addaa Haroo gandoota isaanii baadiyyaa qaban qabu. Baagiin kan jedhamu jira. Kallattii odeeffannoo arganneenis ganda Baagiin, Taggii, Bacaan jedhamu
Achirraa achi as duulanii tuula irra qabatanii dhufanii dhokatanii taatee kana raawwatanii uummata kana miidhanii deebi'u. Malee mootummaan milishaa qabnu uummati isaa ijaaramee iddoo sanatti eeggachaa jira. Sadarkaa idil-addunyaatti guyyaa qaama miidhamtootaati. Qaama miidhamtoota hooggansatti fiduu fi hojii qabsiisuu irratti Itiyoophiyaan hangam deemteetti laata? Yuunivarsiitii Finfinneetti waraqaa qorannoo isaa digirii lammaffaa dhimma mirga qaama miidhamtootaa irratti kan dhiyeessee fi ofii isaatiifuu qaama miidhamaa akka ta'e Sayyid Ambassuu dubbiseera. Kan inni hojjedhu biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaa Oromiyaatti ogeessa waldaalee siviikii fi sosochii hawaasaati. Qaroo dhabeessa. Guyyaan har'aa guyyaa qaama miidhamtootaati sadarkaa idil-addunyaatti. Faayidaa isaanii eegsisuu irratti biyya keenyatti maaltu jira? Waa'ee qaama miidhamtootaa kana irratti rakkooleen qaama miidhamtootaa rakkoo hawaas-siyaasa diinagdee waliin wal qabata. Kompoonentiilee sadan kana keessaa tokko adda baasnee tokkuma qofa irratti xiyyeeffachuun hin ta'u. Sadanuu iddoo tokkotti ilaalamuu qabu jechuudha. Qaama miidhamaan gahoome kan jedhamu yennaa hirmaannaa siyaasaa qabateedha. Keessatti shoora guddaa taphachuu danda'edha. Dhimmoonni hawaasummaa fi diinagdees achi keessatti deebi'uu malu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhimmoonni hooggansaan qaama miidhamtoota gahoomsuu jijjiirama roga maraa qaama miidhamtoota keessatti gahee guddaa qaba yaada jedhuun qaba. Carraa hojii akka argatan gochuu irratti mootummaan hagam hojjeteera? Baay'ee nama gaddisiisa. Duraan gartee qaama miidhamtoonni rakkoon isaanii xiyyeeffannoodhaa fi bifa addaatiin ilaalamuu qaba yaaduma jedhuun sadarkaa xalayaa deeggarsaa barreessuudhaan qofa rakkoon hojii dhabdummaa qaama miidhamtootaa ni furama ture. Amma garuu carraan hojii argachuu akka waliigalaatti iyyuu dhiphataadha. Carraa baay'ee dhiphataa kana keessaa immoo kan qaama miidhamtootaa daran dhiphataadha. Kanaaf hedduun qaama miidhamtoonni hedduminaan qorannoo dhimma kanarratti gaggeessanis kan hin hubadhe baratanii digirii baatanii garuu mootuu kadhattoota ta'anii jiran akkuma biyyoolessaatti Oromiyaa keessatti immoo daran hammaataadha. Qorannooleen hedduun kan agarsiisan kanadha. Kanaaf hedduun isaanii hojii dhabdootaa carraa hojii uumuu irratti baay'een hojjetan. Yuunivarsiitii Finfinneetti digirii lammaffaa qorannoo dhimma kanaan wal qabatu akka gaggeessite quban qaba. Qorannoo keetiin adda baaste nuu kaasi. Qorannoon kan koo disability employment right yookiin mirga qacarrii qaama miidhamtootaa kanarratti kan xiyyeeffatudha. Saamuda fudhadhee gaggeessan hedduun isaanii waggaa 4, waggaa 5 fi sanaa oliif baratanii xumuranii carraa barnoota argachuu hin dandeenye. Keessattuu Oromiyaa keessatti biiroon barnootaa carraa barnoota qaama miidhamtootaaf hedduu uumaa. Garuu at the end of the day rakkoon jirumaa inni qixxeedhuma namoota hin baranneetti carraa hojii hin argatanii deebi'aniituma karaa irratti hafuu jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu carraan qaama miidhamtootaa gama hojii argachuutiin kan jiru baratanii ogummaa isaaniitiin. Kanaan alatti carraaleen biroo hin jiran. Carraalee biroo irratti hirmaachuudhaaf akaakuun miidhama isaaniis ni daangessan. Fakkeenyaaf qaroo dhabeessi tokko hojii kalaqaa waan akka aartiidhaan alatti kan ta'een hojiilee maashinaan industirii keessatti fi hojiilee teekinooloojii irratti xiyyeeffatan irratti hojiileen hedduun banaa ta'an hin jiran. Ammayyoomina teekinooloojii jiruun fayyadamanii hojjechuu ni danda'an. Garuu aadaan barsiifannii fi duudhaan hojii gama kanaan si'ataa gochuu waan hin jirreef hedduun isaanii baratanis hojii dhabeeyyiidha, rakkatoodhaa fi deebi'anii hirkatoodhas. Bonootaan dura rakkoo nageenyaa hamaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa keessa jiru miidiyaaleetti baasuudhaan ijoo dubbii ka ta'e Daani'el Gammadaa yookiin immoo karaa deemaan nageenya isaaf yaaddee dhokatee akka jiru BBC'tti hime. Obboleessi isaas hidhamuu dubbateera. Daani'el guyyoota 11f aanaa Darraa keessa imaluudhaan uummata dubbisaa erga tureen booda yakkoota uummata nagaa irratti hidhattoota naannoo Amaaraan raawwatamu ilaalchisee BBC dabalatee miidiyaalee kaaniifti himaa ture. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Yeroo darbe salaalee aanaa Darraa deemee achas deebi'ee gaafsan achi ga'ee achas deebi'ee akka har'aa kana taa'ee yaadne sababni isaa guyyaan tun wanti an qabadhee dhufe uummata namni bira hin jirre uummata rakkoo jabduu ulfaattuu keessa jirtuun akka inni rakkatee jiru dhufee warra quba hin qabne quba wal qabaachisee oolte otoo hin buleen gochi kiyya kun fayyakkaatti lakkaa sanarraatii kan ka'e qeen gadhiite. Wanti uummataa halanaa kun qaama ta'e wayii mufachiisuun isaa waan oole miti yoo mufatan ta'e balaa guddaa qabaati of eeggadhu naan jedhame. Toleen jedhee egaa utuma kanaatiin jiruumoo namoonni qaama mootummaa dabballoota mootummaati ittiin jedhame
xinnoo maqaa isaanii olii qaban wanta kana irraa babarreessanis akka isaanitti hin tolle. Wanti amma darraatti namichi kana deemaan deemee baase kun akka isaanitti hin tolle waan keessaa fudhachuu hin qabne akka qaban wanti ani godhe kun itti gaafatamummaa akka qabu lafa kaa'e. Maaliif jettee akka odeeffannoo keettis akka keettis maaliif jettee yaadda miidhaa uummata irra gahe ergasiitii mootummaan ni balaaleffanna jedhee hiriira adda addaayyuu akka gaggeeffamaa tureyyuu ofumaayyuu dubbataas gabaasaas ibsas baasaa ture. Waan ati gootis sanarraatii adda miti waliin faallessu maaliif waan kanatti hin gammanne jettee yaadda? Biyya kana keessa daldaltoota siyaasaatu jira yeroon siin jedhu. Lagaanillee akka walitti bu'an kan hawwu lammaffaa gammachuun uummataa kan isaan hin gammachiisne daldaltoota siyaasaati warra siin jedhu kun warra wanti uummataadhaa gaafa ga'u qaawwaan uummataa gaafa argamee jedhu dantaa irratti lakkaawwee warra qabantu ture kun biyya kana keessa bubbulanii warra biyya kana keessa jiraatanidha waan ta'eef waan kana. Argaadhuma dhufne gaafa qaawwuu uummataatti namni uummanni dhimma isaa qabu quba itti qabu isaan sanaatii fi dhibee taate akkuma biyya keessa jirru kan argaa jirru Hacaaluu irratti ilaalleerraa Jaalbattee Urgeessaa irratti argineerraa wanti kun namoota itti hin tolle balbala sanarraa namoota nama dhabamsiisuudhaaf dhaabbatantu jiru. Kanatu maaliif jettee yaadda jettee amaleeffannaan biyya kana keessa jiru kanatu jira. Warra harki isaanii kun gaaf hundumaadhaa waa bal'eessuudhaatiif waan bal'eessu kan immoo sababa ittiin barbaadutu jiru. Sun immoo hundumayyuu yaaddessu akkas. Ergasii maaltu ta'e mana keessa katta'aa turanii ergasii maal gooteeti manaa baate moo? Ani akka konkolaataa haaraan namni haaraan naannoo sana baay'ateera jedhameeti ani qe'een gadhiisee ba'e. Manaatiin bayan mana dhiitee ba'ee guyyoota lamaan sadan arfan tokko erga guyyoota lama booddee haalli isaanii dabalaa dhufe qe'ee dhufanii gaafatan hin jiru jedhamee deemanii guyyoota muraasa booddee kunoogaa hundumtuu konkolaataa garaagaraatiin yaanii gara manaa dhufan. Mana dhufan mana sakatta'anii ani mana hin jiru. Maatii kiyya qe'ee jiran immoo eessa jiraa Daani'eelii jedhanii gaafannaan hin beeknu ittiin jedhanii kanamuu nan dhaga'an. Erga isaan akkasittiin jedhanii beektu maqaa jedhuutiin fuudhanii gara mana hidhaatti qajeelu. Eenyu faatu hidhame maatii kee keessaa? Obboleettii kiyya Haannaa Gammadaa ol jirraa. Dabalii Beekamaa Likkaataa fi Rabbirraa. Mooraa ani galu keessa gala Rabbirraa nama ollaa kootiiti. Nama ani waliin jiraadhu nama mooraa ani galu keessa gala. Ayyee amma isaan kunneen iddoo geessan wallaaleen ture jettee ture amma odeeffannoo maal qabda ergasii? Magaalaa Shaggar furii waajjira poolisiitti hidhamanii akka isaan jiraniin dhage. Hundumaayyuu galgala fuudhanii deeman kana. Gara kutaa magaalaa furiitti dhaqanii hidhan. Amma fuulduratti yaaddoo akkamii qabdati? Dhokatteetii jiraatta moo haala kanaan moo maali yaadni kee? Egaa amma wanti biyya kana keessatti deddeemaa jiran wantoonni kaan ulfaatoo wantoonni kaan gara isaanitti deeman kan namaa hin galle yaaddessoo haalli siyaasa biyya kanaatti immoo eenyu akka nama ajjeesu waan hin beekamneef malee isaatii. Gaaffii maaliin balleessee jedhu deemeeyyuu nan gaafadhan ture. Sababni isaa badiin qaba jedhee waan hin yaadneetiif dhugaa uummataa dubbachuun uummanni rakkatee jira jechuun akka inni biyya kana keessatti namoota baay'ee yakkisiise waan beekuutiif malee isaati silaa waan baqadhu iyyuu hin turre garuu amma baqataa taa'aadhuma biyya abbaa ofii keessa jiraachuudha karoorri kiyya baqataadhuma ta'a badiin qabnu. Garuu rakkoo uummataa dubbanne kun badiidha erga jedhameeti baqataadhuma ta'a waan uummatichaa hojjechu.